Biyya keessaa fi alatti hawaasaa qe'ee fi qabiyyee isaarraa buqqifame dandamachiisuuf hojiin gargaarsaa walitti qabuu itti fufeera. Namoonni qe'ee ofiirraa buqqifaman mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa ga'anuuf gochaa hin jiru jechuun komatan. Magaalotaa fi aanaalee garaa garaatti dargaggoonni hidhamaa jiru. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnuun isinitti himaa ani Yihun Ingidaatti. Weerara humni addaa poolisii Somaalee xumuraa bara darbeerraa eegalee godinaalee Oromiyaa garaa garaatti raawwataa tureen uummanni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqamee fi tarkaanfii tibbanaa mootummaan naannoo Somaalee dhalattoota Oromoo garas jiraatan irratti fudhataa jiruun lakkoofsi hawaasa qe'ee fi qabiyyee ofiirraa buqqa'ee rakkoo cimaa fi saaxilamaa jiru waliigalaan miiliyoona walakkaa akka ga'e ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Hawaasa qe'ee ofiirraa buqqa'ee simachuu fi rakkoo mudate jalaa baraaruufis biyya keessaa fi alatti hojiin tumsaa hawaasaa eegalame jabaatee itti fufeera. Qeerroon magaalota aanaalee fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti argaman hojii humnaa fi qabeenya isaaniin hawaasa balaaf saaxilame kana baraaruuf hojjetaa jiraniin cinatti bakka jiranitti hojii hawaasaa kakaasuu qindeessuu fi haala mijeessuu keessatti bal'inaan hirmaataa jiru. Hawaasni aanaalee fi magaalota lammiileen qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaa qubsiifaman keessatti argamanis uummata qe'ee ofiirraa buqqa'ee miira tolaan simachuun cinatti gargaarsa midhaan nyaataa meeshaalee fi maallaqaa taasisuun hojii fakkeenyummaa guddaa qabu hojjechuu irratti argamu. Hawaasni kutaalee Oromiyaa biroo keessatti argamanis hojii tumsaa hawaasaa kanarratti dammaqinaan hirmaachaa jiraachuu maddeen keenya kallattii garaagaraan gabaasaa jiru. Hojjettoonni dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa garaagaraas miindaa isaanii hanga harka 100 gumaachuun fakkeenyummaa guddaa mul'isuu irratti argamu. Hawaasa qe'ee fi qabiyyee isaarraa buqqa'ee deebisanii dandamachiisuuf hojii hanga yoonaatti hojjetameen biyya keessaa fi alaa maallaqni miiliyoona hedduutti tilmaamamu walitti qabameera. Birmannaan hawaasichi rooga maraanii taasisaa jiru kun Oromoon rakkoo keessatti callisee kan wal hin ilaalle ta'uu mul'isaa jedhu qaamoleen dhimmicha irratti yaada kennan. Hammam uummata buqqa'eef birmannaan hawaasichi gochaa jiru ho'aa ta'us gargaarsi argame baay'ina namoota buqqaaniin kan wal hin simne waan ta'eef biyya keessaa fi alatti hojiin hawaasaa rakkoof saaxilame tumsu cimee itti fufuu akka qabuufis waamichi dhiyaateera. Qeerroon godina Harargee lixaa magaalaa Machaaraa hawaasa naannoo Somaalee irraa buqqa'ee tumsuuf jiraattota magaalichaa waliin qindoominaan hojjetaa jiraachuu himan. Jiraattonni magaalichaa hanga oduun kun qindaa'etti birrii 500 walitti qabuun gargaarsa namoota qe'ee ofiirraa buqqa'aniif akka oolu gumaachuun isaanis ibsameera. Hojii hawaasaa rakkoo fi saaxilame dandamachiisuu kana keessatti barattoonnii fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa hirmaataa jiraachuu fi itti fufiinsaan kan tumsan ta'uunis himameera jechuun Faayizaa Eliyaas gabaasteetti. Jiraattonni aanaa agaarfaa magaalaa Ali marii haala yeroo irratti geggeessaniin weerara daangaa Oromiyaan wal qabate rakkoon mudate hammaataa ta'uu eeruun birmannaan qaama maraa murteessaadha jedhan. Lammiilee sababuma kanaan qe'ee ofiirraa buqqifamaniifis gargaarsa birrii 100 arjoomaniiru. Abdusalaam Hasan. Ilmaan Oromoo daangaa irraa weeraramaa jiraniif birmannaan hawaasni Oromoo godhaafee jiru cimee itti fufeera. Godina Baalee aanaa agaarfaatti hawaasni magaalaa Alii gurmaa'uun hawaasa aanaa Raayituurraa sababa weeraraan miidhamaa jiran qaamaan deemanii dubbisaniiru. Jiraattotni aanaa agaarfaa magaalaa Alii maallaqa hawaasarraa walitti qabuun miidhamtoota Oromoo qaamaan dubbisuuf wayita imalaa turanitti simannaan ho'aan Oromoota magaalaa Dambal, Gaasaraa, Dalloo Sabroo fi Gin'ir hanga geennutti nuuf godhame miira gammachuu fi hamilee guddaadhaan akka imalluu nu gargaareera jedhan. Deemsa isaa dheeraa booda aanaa Raayituu wayita gaanis Oromoota magaalaa Raayituutiin simannaan ho'aan nuuf godhamee jira jedhan. Akka yaada manguddoota aanaa agaarfaa magaalaa Aliitti Oromoota aanaa Raayituu qaamaan biraa dhaqqabuun ergaa gandaa wareegamtoota deemanii taaziyaa ofirraa geessanii booda akkuma aadaa Oromootti bitaa fi mirgaa wal yaamanii aadaa kootu dhufee kaleessa qabuun wal dubbisaniiru. Waan galee fi waan ta'e rakkoo isaan mudate galtee isaanitti galte akkasumas waan deemaa jiru waliif odeessanii. Adeemsa kana keessatti manguddootni aanaa Raayituu waan ta'e guutuu nuuf ibsaniiru. Akka yaada manguddoota aanaa agaarfaatti manguddootni aanaa Raayituu lola kana kan isaanitti kaase mootummaa ta'uu ibsanii. Weerara mootummaan maqaa humnaa addaan isaanitti bane kanaan namoota qaqqaalii 18tu nurraa wareegame jechuun dubbataniiru. Namoota 18 wareegaman kanneen keessaa tokkicha akka dhibbaa fi namoota daangaa Oromoo tiksanii hardhaan gaantu jiru jechuun miira gadda guddaan guutameen wayita ibsan ofii isaaniis booyanii nu bochisan jechuun dubbataniiru.
haa ta'u garuu wareegamtoota kanneen dhabuun hedduu isaan gaddisiisus humna addaa nama 105 ajjeesuun gootummaa isaaniis ta'e kan uummata Oromoo diinatti agarsiisanii maqaa isaanii galmee seenaa keessatti dhiigaan barreessanii dabruun hedduu kan isaan gammachiisu ta'uu manguddootni aanaa raayituu dubbataniiru. Jiraattotni aanaa gaarfaa magaalaa Aliis uummata Oromoo daangaa irraa dhumaa jiran kanneen bifa itti fufiinsa qabuun gargaaruuf waadaa kan galanii fi mallaqa hawaasarraa walitti qaban qarshii 100,000 gumaachuu dubbataniiru. Kana malees hawaasni Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiran waraanaa kallattii hedduun uummata Oromoo irratti duulamee ofirraa qolachuun wal cinaa dhaabbachuu qabu jechuunis dhaamaniiru. Gama biroon hammam birmannaan hawaasni kallattii garaagaraan taasisu itti fufee jiraatus mootummaa naannoo Oromiyaarraa deeggarsi gahaan taasifamaa fi kan hin jirre ta'u lammiileen qe'ee ofiirraa buqqaan kunniin komataniiru. Namoonni kunniin godinaalee fi magaalota garaagaraarraa raabsamaa jiraachuunis himameera. Abdusalaam Hassan. Ummatni Oromoo sababa weerara daangaa fi shira mootummaa wayyaanee ummata Somaalee fi Oromoo walitti buusuuf xaxxeen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan mootummaa irraa deeggarsa tokkollee argataa hin jiru jechuun komatan. Akka yaada ummata qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan kanaatti Oromootni baay'een umrii isaanii guutuu naannoo Somaalee keessa kan jiraatanii fi akaakilee fi abaabilee kan argan qabeenya hedduus kan horan miidhaa gara jabinaa fi dhala namaa irratti raawwatamneen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Namoota hedduu miidhaan qaamaa ulfaataan irra dhaqqabeera. Lubbuun isaanii kan dabartes lakkoofsi isaanii xiqqoo miti. Itti fufuunis namootni buqqaan kunneen qabeenyi isaan umrii isaanii guutuu horatan humna addaa naannoo Somaalee fi waraana wayyaaneetiin jalaa saamamuu himanii ilmaan Oromoo naannoo Somaalee keessa jiraataa turan haala sukkaneessaa kanaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Haa ta'u garuu ilmaan Oromoo haala ulfaataa kana keessatti waan hunda dhabanii lubbuu ofii oolfachuun dirqama itti taanaan baqatanii Oromiyaa dhaqqabanis deeggarsi mootummaa irraa nuuf godhame tokkollee hin jiru jechuun komatan. Akka yaada namoota Oromoo buqqaan kanaatti guyyaa kaleessaa imala hedduu ulfaataa fi abdii kutachiisaa ta'e keessa dabarree magaalaa Adaamaa qubanne. Magaalaa Adaamaa keessattis mooraa mana barumsaa keessatti kan walitti qabaman yoo ta'u deeggarsa Oromootni naannichaa isaaniif godhaniin ala gama mootummaa irraa wamaa hin argine jechuun komataniiru. Itti fufuunis miidhamtootni kunneen mootummaan naannoo Oromiyaa miidhama keenya laalee deeggarsa nuuf gochuu caala hunduma keenyayyuu magaalaa fi godinaan gargar nu baasee nu facaasaa jira jedhan. Nuti naannoo Somaalee keessaa baqannee gara naannoo Oromiyaa wayita dhufnu haadhaa fi ilmaan dhiirsaa fi niitiidhaan adda faffacaanee tarkaanfii lubbuu keenya baraaruu fudhanne kan jedhan warri buqqaan kunneen mootummaan namoota faffacaan kana walitti fiduu fi deeggaruu caalaa ofiisaatiifuu nu facaasaa jira. Kaayyoon namoota buqqaan kanneen godinootaa fi magaalotaan faffacaasuu kun namootni buqqaan kunneen gurmaa'anii mirga isaanii kabachiisuuf humna akka hin qabaanne gochuuf yaadamee ta'uu danda'a shakkii jedhus kan qaban ta'uu maddeen saaxilaniiru. Yeroo ammaa baqattootni naannoo Somaalee irraa buqqaan magaalaa Adaamaa keessatti walitti qabaman guutumaan guututti godinootaa fi magaalota garaagaraatti kan fe'amanii fi namootni 5 hin caallee nuti eessayyuu hin deemnu jedhanii diduun deeggarsa hawaasaatiin manneen nama dhuunfaa keessa jirus jedhameera. Godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa tolaatti lolaa humni addaa poolisii Somaalee hawaasa nagaa irratti baneen jiraattota irraa namni tokko wayitaa wareegamu humna weeraraa irraa immoo 2 galaafatamuun himameera. Lolli kun kan geggeeffame fulbaanaa 18 bara 2017 yoo ta'u araddaa mudhii baalli bakka waacuu jedhamtutti ta'u jiraattonni ibsaniiru. Jiraattota keessaa kan wareegame nama Muhammad Abdusalaam jedhamu ta'uunis himameera. Hawaasni aanichaa lolaa guyyaa guyyaan irratti banamuun rakkoo cimaa keessaa bu'ee jiraachuu kan hiran jiraattonni aanaa miidhagaa tola namoonni qe'ee fi qabiyyee isaaniirraa buqqifaman hedduunis aanichatti kan argaman ta'uu ibsaniiru. Birmannaan uummanni Oromoo roga maraan hawaasaa qe'ee isaarraa buqqeef taasisaa jiru kan isaan boonsee fi jabaatanii birmadummaa daangaa Oromiyaa akka kabachiisaniif hamilee kan itti hore ta'uus himaniiru jechuun riippoortarri keenya Muhammad Fantaallee gabaaseera. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu fi Harargee lixaa aanaa mi'eessootti humnoonni tikaa sirna abbaa hirree mootummaa Itoophiyaa dargaggoota adamsuun manneen hidhaa fi mooraa waraanaatti guuraa jiraachuun himame. Dargaggoonni to'annoo jala oolfaman reebichaa fi dararaa garaagaraa keessummeessaa jiraachuunis ibsameera. Usmaan Baayyuu.
Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu magaalaa Kaarraamiiletti loltoonni kora bittinneessaa Oromiyaa jiraattota hidhatti guuruun dararaa akka jiran maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti gochi kun kan raawwatame wayitii uummanni magaalattii dargaggoo Abdul Jabbar Muhammad jedhamu kan loltoota wayyaaneetti wareegameef osoo sirna awwaalchaa gaggeessaatiin jiran poolisoonni kora bittinneessaa fi raayyaan ittisa biyyaa dargaggoota Oromoo hedduu adamsanii qabuudhaan gara manneen hidhatti geessanii reebicha hamaa irratti raawwachaa akka jiran himameera. Sababa hiriira mormii waamuudhaan uummata jeequmsaaf kakaaftan jedhuun dargaggoota Oromoo lakkoofsaan 30 ol ta'antu wayitii amma loltoota kanneeniin qabamaniiti mana hidhatti dararmaatiin jiran jechuudhaan maddi keenya kun kan ibse. Ana Gooroo guutuu magaalaa Kaarraamiilee keessa jira. Sababa isaa kan ijoollee dhufa isaa hojjaa warra buqqee sirna awwaalcha guddaa wareegama sana dargaggoo Abdul Jabbar Muhammad warreen argamanis. Fuudhanii waajjira poolisii gadee ijoollee ajajamatti maskumaatii kana kana makiinaarra fuudhanii jedhanii. Haaluma wal fakkaatu hidhaa fi reebichi dargaggoota Oromoo irratti raawwatamaatiin jiru godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Mi'eessottis humni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee konkolaataa ooraalii 5 oliin fe'amee magaalattii seenuun jiraattota tasgabbii dhoowwataa akka jiran himameera. Akka jiraataan magaalaa Mi'eessoo tokko nuuf ibsetti loltoonni wayyaanee dargaggoota Oromoo hawaasa keenya kan naannoo Somaalee irraa poolisoota addaa naannoo Somaalee kanneen abdii illeetiin durfamaniin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif gargaarsa walitti qabanii isaaniif geessuuf imalaa wayittii jiranitti loltoonni wayyaanee dargaggoota kanneen karaa irratti qabuudhaan gargaarsa isaan uummataaf geessuuf qabatanii deemaatiin turan harkaa saamuudhaan dargaggoota lakkoofsaan 8 ammoo ukkaamsanii fuuchuudhaan reebicha hamaa irratti raawwataa gara kaambii waraanaatti akka geessan himameera. Kaleessa guyyarraa sa'aatii 7tti ijoollee mana barumsaa hawaasa keenya kan mul'uu afdamii irraa baqatee dhufe isaan gargaaruuf ijoollee karaa deemu jirtu nam 8 hidhanii ture jechuudha poolisiin federaalaa. Ijoollee kana gizee qaban kallattumaan fuudhanii waajjira isaanii geessan. Waajjirri poolisii naannoo iddoo jirutti biiroo isaanii geessanii ijoollee kana akka hamaatti tumanii ture jechuudha. Ijoollee gara galchaniiti duubarra isaan tumaa turan cibsanii lafarra fa'aa haalaan cafaqaa turanii jechuudha. Yeroo ammaa kana mana hidhaa jiranii eegamma uummataatiin uummanni warra baqatee dhufe kana jaalalaan gammachuudhaan simachaa jira. Kun immoo akka poolisii federaalaati fi raayyaa ittisa biyyatti dhukkuba guddaa isaaniif ta'ee jira. Oromoon wal jaalatee gammachuudhaan gizee akka wal keessummeessu sammuu isaan dhukkubsi jira kun amma kanaaf qeerroo isaan deeggarsa kanarratti tarkaanfii kanaa fudhachuu jalqabanii jechuudha. Mootummaan wayyaanee osoo uummanni Oromoo waraana inni hidhachiiseen daangaarraa buqqa'eetiin ajjeefamaatiin jiru ammas dabalataan loltoota aanaalee hedduutti qubsiisuun uummata nagayaa irratti jeequmsa uumaa akka jiru odeeffannoon biyyarraa nu dhaqqabaatiin jirtu ni mul'ifti. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa magaalaa Awadaayittis dargaggoonni hedduun hidhaatti guuramaa jiraachuun ibsameera. Dargaggoota magaalichaan alattis dubartoonni daa'imaa waliin to'annoo jala oolfaman jiraachuu maddeen keenya ibsaniiru. Usmaan Abdullatiif bal'inaan isinitti hima. Duula bulchaa naannoo Soomaalii wayyaaniin deeggarame abdiilleen ilmaan Oromoorratti oofaa jiruun shororkaan magaalaa Wadaayee keessatti dhalatte ammallee kan jijjiirtu ta'uu maddeen gabaasan. Hiriira dhihootana magaalaa Wadaayee keessatti godhameen wal qabatee tarkaanfileen Oromoo fi Soomaalii walitti buusuuf qaamuma sirna biyya bulchaa jiruun gaggeeffamte. Bulchiinsi magaalaa Wadaayee san sababa godhachuudhaan dargaggoota hedduu hidhaaf saaxilaa jiramu. Akka namni itti dubbifne himutti hidhaa bulchiinsa Wadaayee gaggeessaa jiru kanaan dubartiilleen isintuu qe'ee Soomaalundi galan saaxilee qeerroof basaasee jaamuun hidhamaa akka jiran himan. Akka fakkeenyaatti halkan hidhaa kanaa Wadaayee ganda Imar Alii keessaa haadholiin ilmaanii Duniyaa Ibraahimii fi Iftuu namni jaamu hidhaa hidhamanii jiran. Ajandaa fi uume hunda leelisee mootummaan TPLF hawaasa nagayaa hidhee afafaan jeesuu kana akka irraaf qusatu qeerroo magaalaa Wadaayee dhaamsa dabarsiti. Gama kaaniin magaalaa Wadaayee keessa mirqaanni hojii gadda citee kan hin deebi'een ta'uu dubbatan. Akka namni dubbifne ibsutti namoota tokko kan Jimaa Finfinnee fi Jabuutii ergu malee huuwwan akkuma guramanii hafanii jiran. Daldaloo waajimaa magaalaa Wadaayee keessaa xiixaa ture kana deebisuuf bulchiinsi magaalaa Wadaayee tattaaffii takkallee kan godhaa hin jirre ta'uu jiraattonni addeessan. Jiraattonni magaalaa Wadaayee nama keenyaa kan naannoo Soomaalii keessaa jaleen TPLF abdiilleen buqqaaseef waan takkallee osoo irraa waliin kaayatiin gargaaraa jiraachuu beeysan.
Gama biroon ammoo achuma godina Harargee Bahaa magaalaa Calanqoo ganda Bakkajjoo jedhamuun beekamtutti dargaggoota hidhuun itti fufeera. Sababni hidhamuu dargaggoota kanneen ammoo konkolaataa Skybaas jedhamu gubdaniitu kan jedhu akka ta'e maddeen keenya ibsaniiru. Ganda Bakkajjootti torbanii darbe keessa konkolaattonni 3 gubachuun isaanii ni yaadatama. Kaabinoonni aanaa meettaa sababa kanaan qaama konkolaattota kanneen gube baasaa jechuun hawaasa iraarsaa jiraachuus maddeen keenya himaniiru jechuun riippoortarii keenya Usmaan Abdullatiif gabaaseera. Odduu keenya xumuraatiin humni addaa poolisii Somaalee weeraraa tibbanaa irra deddeebiin aanaalee godina Baalee Raayituu Daawwee Qaachanii fi kanneen birootti baneen lubbuun namoota hedduun dabarteetti. Reenfa namoota wareegamanii keessaas 12 gara magaalaa Gindiiritti geeffamuu fi hawaasni aanichaas xiiqiin simachuun ibsameera. Usmaan Abdullatiif dhimma kanarrattis bal'inaan waan qopheesse qaba. Baalee aanaa Gindiir gara Raayituu kanatti waraanni addaa naannoo Somaalii namoota 12 akka fixee fi reeffee namoota kanaatis wayita gara Raayituu dhufuu hawaasni bahee bifa bareedaan akka simate himan. Jalqaba namoonni waraana addaa naannoo Somaaliitiin dhumatan kunneen bulchiinsi naannoo Somaalii hidhee akka turee fi amma immoo hidhaa baafamanii liyyuu poolisiin akka fixaman dubbatan. Boo'icha galee kanaan wal qabatee manguddoonni naannichaa hanga gumaa jaallan dhumee kanaa mootummaa Itiyoophiyaa wayyaanee irraa baafannutti taaziyaa akka hin teenye jechuun wal dhoowwuu isaanii maddeen gabaasan. Weerara kanaan wal qabatee lafoota amma dura liyyuu poolisiin daangaa cabsee jiraattota irraa guisee fudhate raayyaan ittisa biyyaa irra qubatee hawaasaas osoo itti hin deebisin liyyuu poolisiif eegaa jiram. Akka jiraattonni nuti dubbifne himanitti liyyuu poolisiin lafa san eega amaanaa raayyaa ittisa biyyaa kanatti khannatee gara hedduun lafoota biraa dhuunfatuuf weerara akka bane himan. Aanaa kanatti gargaarsi Oromoota naannoo Somaalee keessaa qe'ee fi qabiyyee isaaniirraa buqqa'anii haala gaariin itti fufee jiram. Hawaasni keenya kan aanaa sanii dirmata obboloota isaaniitiif godhaniin araddoota hunda keessaa qabeenya kan walitti qabaa jiranii fi daldaltootaas tahee hojjettoonni mootummaattis gumaata isaaniirraa eeggamu aanaa kanatti bifa bareedaan godhaa jiran. Gama kaniin godina Baalee aanaa Beeltuu ganda Deellee waraanni addaa naannoo Somaalee Haareetti weerara banuuf garas qubatee jiram. Haaluma kanaan aanaa Saawweenaa keessaas lafoota hedduu seenee qubatee akka jiru jiraattonni addeessan. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen OMN itti fufaa yeroo gaarii.